السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت فياك سنة جروف جريني عافياني بعدم بقى جراتني وروني چاينا لو يبتوب جل جرتن هندي كيسانو بقى جراتني أرأس دچانكا أرأمو مالي نور افتيجون كيساني الأولو أرأمو نما نبرت الليك آلي ربي برت الليك آلي نم هند برتك آلي أغرتيتني خليسا عبد العزيز يجا عبد العزيز خليسا سميران دررات ترتي بوسوس نكيسا دررات ترتي نياتا دوغاتين دررات ترتي إبدان دررات ترتي تومان دررات ترتي سان كيسا إبدان كيسا نمني لبو هيك آلي كنيتني أغرتيتني أتش كيسا إلمكي أنا باسي كنو نما كنو نبرتا وخنا إنس مكانسا نتيجة أما gama kaaniin ammoo waan keessa dabree fi waan tahillee waan akkaataa agartee lubbuu isaa agarteetiin qaalii tana nama agartee bifa isaa dirra isaa oromoo ta'e jecha kenneetiin mucaa kiyya achirraa na baase kana ana biraa fi rabbi biratti illee qaalii ka ta'e kunoo nama kana na bira jira mee akkamitti haalli sun hundi isa bira irra gahee akkamitti akka jaallee obomboleetti yookaan ammoo samiiraa wajjin agartee wal tahaniitiin agartee nama akkaataa itti isiin bakka san isa geessite mee isumarraa dhageenya jalqaba nadhi daawwattoota fi kabajamtoota kiyya nagaa gaafadhuuti akkasitti saniin booda. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan warroota chaayinaa YouTube jala jirtanii nagaan isin gaafadhe jireenyi keessanillee haa jiraatuun jedha. Akkanuma kunoo nadhiin kanaa salaama inni jedhellee jala naaqee balaa jechuu barbaada. Akkuma san nadhiin gaafiif deebii amma goonaaf jechuudha. Gaafiif deebiin kenna jaalladhi jalqaba irraa kaateetiin akkamitti samiiraadhaan wal qunnamuu dandeette sila bifa kamii wal qunnamuu dandeette akkamitti ammoo deemteetiin sadarkaa huduuda su'uudii san geettee achitti Abdulaziz wal qunnamuu kan geettan maaliif achi ka isin geessite isitti isin geesse moo sit ufiin dhaqe moo dalagaan sun ammoo dalagaa akkamii meetana na deebise. Anatootu yoo dalagaan barbaade jedheetiin deemee maktaba wayii deemee maktaba dallaalummaa dalagaa jedhanii. Maktaba dallaalaa jechuudha. Ichi geennaan eegaseenee nuti nama sadii dhiirri nama lama dubartiin takka. Maktabnummaan kun ka samiiraati. Dalagaa wayii huduuda wayii su'uudii kana nu jedhanii deeman nu jedhanii deemu. Egaa ichi booda eega deemni booda dalagaa maali jennaan ichi dheenaan gaafannaan. Jara ummata hawaalaa buusistanii nun jedhan. Facho achirratti wanni naan galiin takka jira. Asirraa namni ufumaan dhayxanii achi dhayxammoo warroota agarteetiin maktaba samiiraa kanarraa achi isin geessu jira. Maktaba moorraa samiiraa kanaan achi nu geessan. Isaantu isin geessa jechuudha. Hubboo achi isin geessan maal agartan achitti maaltu jira? Namoota biraatu isin dura jira? Namoota hedduu agarra qabanii dararanii tumanii boolla qotanii achi keessatti dararaa oolanii cafaqaa adaabuma jettee yoo agartu taatee. Maaliif dararan? Maal godhaa yaa'ii? Hawaalaa buusisiisan. Warra hawaalaa buusu jechuudha. Bareeda. Isinoo maaliif dhayxan duuba warra agarteetiin namoota kaa'intoota waliin nama dararee hawaalaa nama buusisuurraayi? Laa nuti dalagataa deemnee meeqa dalagaa achi dheenne waan akkanaa kanarratti dalaguun hin ta'u. Kanaafuu deebi'uuf karaa hin beekne karaa hin wallaale galgala nu fidanii waan noolillee hin qabu. Kanaafuu ichumatti hafe yaadni wal keessa na harkaa laaqama. Kanaaf dalagaan isin geessite akka nama cafaqxanii hawaalaa nama buusisiiftan jechuudha. Kanarraa ka'eetiin agartee siin dalagaa sun siin taane jechuudha. Naan taane dalagaa min jedhamtu sun nama adaabaaf wanni akkas nama dararuun silaafuu wayii dalagaa taatee miti. Saniin booda hoo jaalladhi akkamitti duuba Abdulaziz wal qunnamuu dandeettan? Abdulazizin akkamitti wal agartan? Kabaka Abdulaziz kana wal qunnamneetti isummaan samiiraan ta jedhamtu tana dhufteeti koottaa namicha wayii narraa baasan jette. Ayyee. Gara mana isii kana. Eegachi dheene booda anaa hojii akkuma jedhe reefuun tana dhiirri lama takka dubartii dheene eegachi dheene booda agarree guyyaa sadi gorofne. Guyyaa sadi cafaynee tumne. Inni ammoo jedhu Abdulaziz mee hukumata akkana haasuu dubbachuun fedhaan hojjechaa jira. Noommoo irraan dhageenya himatumna akka guyyaa sadaffaa eega geenne booda mee akhiratti xumurarratti irraa dhageenya jenneeti mee dubbadhu waan dubbachuu feetu nuu himii jennee. Eeganni akkuma nuu himee nuu ibsee inni jaarsa ta'eef edaa isiin biyyarra haadharraa haadhaaf abbarraa fiddee
bultii hojii ijaaranne jettee sin jaaladha jettee jaarsaan si godhadha jettee isa fitte. Yaada hedduu keessa isa neeyite. San booda eegachi fitte booda isa gubbarra fuutuu feetee innilleen wanni akkanaan ta'u jedheeni isin diddee gurfaa wayii keessa neeyitee bakkuma ammatti gurufne kanatti oolchitee nyaata midhaan itti kannuu rabbi beeka. Mucaan yaadaan waan ta'u dhabee keessa deemichi maraate sammuun tuqamte. Egaa yaada kana nu ibsa booda inni akkanitti akkamtaa jaarsa isiiti jennee itti dheeyne. Samiira maaliif gurufaa nuun jettee? Gurufaa jechaan maaliif tumaa nuun jettee jedhan afaan ijoollee biyya kanatti dhalatteeti. San booda maaliif tumaa cafaqaa nuun jettaa jaarsa keetii miti jennee isii gaafannaa. Maaltu isin dakkaalee? Maaltu isin naqee? Waan isin jedhe qofa godha. Qofa godha. Dalgataaf dhuftanii mi? San boodaan dhaabbadhee akka inni ta'u jaarsa keetii yoo hin fedhin haadhaaf abbaa bira galchuu mala itti ilaalameen kana keessaa takka jedheen. Tokko jira kakaa'ina amma anaaf inni ka gurufne kanatu dhaabbatee isii hojii. Samiira hojii dhaabbatee kaarabaa itti naquu dararuu fuunee takka ajjeesu magaalaan ala bakka namni jirrichi darbuu jedheenni. San booda isilleen isaa fi kaa'inni kun gara tokko godhanii anaa fi dubartiin tan jedhe reefu tana Fooziyaan akka inni ta'u jettee na hojii gorte. Gama lama gorren afuruun lamatti. San booda eega akka jedheen san booda eega ati isa fuutee biyya tana haadhaaf abbarraa fiddee bultii hojii ijaaranna jetteeni akkana fiddee akkana goosiste. Haadhaaf abbaa bira galchii akka inni ta'u ilma namaatiin jedheeni. Isin akka inni ta'u maali jettee waan ani jedhe dhageettanii ni ajjiise jettee. Yoo inni ammoo gara haadhaaf abbaa yoo deebi'e abbaanuu nan dhiisu mootummaan na barbaaddi hayaata kiyyaaf jiruun tiyya hin dammaramti naan jettee. An akkana dubbii tana an keessa sima beekasumatu if keessa naqe mucaan ilma namaati haadha abbaa qaba deebisii jedhee. Yookaan si wajjin waan kana goonu. Yaa anillee hin godhu jedheetiin itti ibsee. Akka viidiyoo keessan arge irrattani Fooziyaa bati gara tokko gurtaniitiin mucaa kana karabaaleen hin qabnu hin darbinus mucaan haadhaaf abbaa qaba situ jaalala keessa naqee malee mucaan taariban dhufne haadha abbaatti deebisna jettanii mansuulummaan fudhattanii jennaan fudhannaa isin jettanii irratti. Kanarraa kaka'e eegas deebitee abbaanis nan dhiisu mootummaan na barbaada kanarraa ajjeesuu naa wayyaa yookaan immoo waadiin ilmoon namaan jirratti darbuu naa wayyaa oguu isin hin jettu nullee viidiyoo isii daawwattoota kiyyaafillee maxxansee jira. Kana isin hin jette. Saniin booda hoo murtiin isin fudhatte hoo maali? Murtiin kamareefu si ibsa akka jette murtiin yaa takka isa ajjeesuu yaa takka isa darbuu jettee nu ibsiti yaadaan. Fawziyaa hojjigallee mucaa kan rakkate yaada wayii ilaallee fi akkaataa itti baasnu mala itti dhoona jennee hojii dubban. San booda galgala isaa bakka rafu sanitti itti dhaqeetiin Abdulaziz Abshir si baasna hin rakkatiin mala laallee akkaataa itti baasnu laallee gadi furnaa jennee ittiin. Ta'i mee akkamitti forsaa akkamitti argatteeti Abdulazizin achi keessaa baasuu Abdulazizin achi keessaa baasuu dandeetteeti. Rabbiin kennallee nama gatu fursaa kan itti argadhe yoo si mukatee isiin suuqa wayii gabbuu jettee sunni sunnurraa fogoodha. Wayitillee wayita magribaati gabbaatee hulaa banaa dhiiste. Egaa hulaa banaa dhiiste nurraa fagaachuu isii agarraan isuma Abdulaziz kana fuudhee gabbe baadhee firratti duudarratti. Egaa gabbee booda Fooziyaan ni deema jettee Fooziyaa hin ta'u bosona keessa deemna. Dachiin fogoodha ati dubartiidha hin ta'u jedheeni ichitti nurraa hafteeti. Eegas Abdulaziz gabbee eega gabbee booda guyyaa 4 deemee bosona keessa deemnee. Eega bosona keessa deemne booda shabakaalleen bosona keessa hin baatu gaara gubbarra baatu malee namaan baatu niitoorkiin. Telefoona wayii kiyyaan kana qaba eegas niitoorkiin naa baanaa banee akkuma nasiibatti abbaa Abdulaziz irratti agaree dubbisnee wal dubbisnee hona mucaan kee na bira jiraa Abshir Ingalaa magaalaa gara huduuda Suudii kana jirraa mala nuu laali nuuf fidi akkaataa anaafatti wal agarruutti mucaa keetillee si galchutti nuu laalii mala nuu dhahii jedheetti. Abbaa Abdulazizitti lakkoofsa hiyyeetti kannee eegas hin dawwalee san booda
bakka itti jirrutti namicha wayii nu fidee taaksii makiinaan nu fuudhee magaalaa Sana'aa jedhamtu tanan nu fidee as Abbaa Abdulaziziin bira nu geesse. Akkanumatti Rabbiilleen maatii xiyyanna deebisee Abdulaziz illee maatii isa deebisee Rabbiin galatni isaa haa deebi'u. Hayyee maarree dararaa kan hunda keessa kuttanii rakkoo hunda keessa kuttanii atillee galatoomii ilmoo kiyyallee situ rabbumaaf agartee situ naa galchee. Kanaaf mee maal irraa barattan waan agartee dararaa Samiiraan isin goote kanarraa agartee rakkoo biyya achitti isin qunnamsan rakkoo ilmaan Oromoo yookaan immoo sabni biraa achitti dararamu san irraa wanni ati saahibban keetiif hiriyoota teetiif dhaamtu maalime agarteetiin dhaamsi ati isaanii dhaamtu nama dalagaa barbaadatu akka dhaamtu namoota useetuma ammallee akkanumaan deemu kawaata kan jenne kan amaan hin mari'anne ka firaan hin mari'anne ka haadha abbaa isaatiin hin mari'anne dhaqeetuma rakkoo akka keessanii kana seenuun maal jechuun ni barbaadamee dhaamsa maal dhaamtaaf? Dhaamsa kan isinii dhaamu akka gara kiyyatti daruurii yoo hojja dalagachuu yoo kafeetu taate waa yaadaan hin dalage yoo jette warra mari'achuun daruuri. Maaliif yoo ka jettu taatan warra yoo ka mari'attan taatan warri yaada isin kan beeyne yaadanii kanaafuu yaada yoo kan taane yaada kana isinirraa qabanii yaada ka isinii ta'u isinitti himan. Yoo dalagataaf ammoo ka deemtan taatan dalagataa ka waan hin taane dalagataa akkana jedhanii isinitti himan san dura osoo dalagaa ittiin seenne. Ma akkuma xiyyaa kanan na fuudhanii dalagaanaan jedhanii dalagaan duudu Su'uudii jedhee akkuma isinitti ibsetti akkasumatti argamu isinii hime. Kanaafuu mari'achuun daruuri. Akkuma jaalawwan kiyyaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa akkuma gaajal nadhiin agarteetiin jedhanitti namoonni amma achiif akkuma kaleessa Abdulaziz illee dhaamsa isinii dabarsee hiriyoonni akka isaa jechuudha namoota biraallee ta'u maktabnummaan maktaba ta'eef deemtanii dalagaa barbaanna jettaniitiin bakkuma argatte of hin darbinaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf asirraa ammoo bakka biraa dalagan yogguu jedhanii isin erga dalagaa sun maalii gaafadha? Ibsaa waan san osoo ibsan ta'in osoo maatii keessan hin baratiin yoo deemtan taate arra jara kana rabbumaaf fi du'aa himatee santu arra manatti deebise malee jarri silaa ka halaakamtu bineettiin kaa'intiin tiisuun osoo agartu taate yoona akka shunkurtaatitti cirtee mujirima guddoodha. Akka shunkurtaatitti cirtee silaa gargara jara kana baafteetiin fakkeenya jara sanii gootu jechuudha. Kanaafuu namni tokko agartee mariidhaa fi yaadan malee marii warra isaa malee itti yaadu malee gara akka hin deemne ka jedhu nadhiilee asirraa dhaamsa isinii dabarsee nullee kanuma jeenna jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa har'a ammoo nadhii isinii dhiyeessine intarbii kana isiniif goonee jirra jaala keenya qaaliidha. Kanaaf isinillee nadhiin haa galatoomu isinillee haa galatoomfadha. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti hora naa bula.